السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمت جلتم تودا أبلينتيا أكسمو سلام تدي بسوهن تدي اللي نجاح يا كسني أكم جرتن بق نجارتن بق ربين قداني فدي فدن ديتي ساعات كمان إسنجهين إسنجرا شمسيات كفاليتو فيدا إسنجرا عمل فيديو حروان وفينجرا هاشتاج جديد ما اتفوفا مالي في فيديو وجتشاجر ودو جرا سبب نساس نمون أن كان رت هجدو هندي برنوت ديني وان ديني برنوت إسلاما في إنه فايدني دا أكسم مو وانو فيك يا بيكو وانت تكو جتشو دا من جدا مايو international woman jedhamasa ni waa walii galaasin dalagaa jechuu kooti wantoota biraallee yeroo tokko gara birootti yaalleen gura yeroo tokko gara bareedinaa shamarranii kanallee gara rifeensaa kanallee yani entertainment ida jechuudha wanto hunduu jira jechuudha YouTube xiyyaara haa ta'u malee inni guddaan kaayoon hundee diinii islaam namni diin islaam barachuu qaba namni hurufa barachuu qaba kan jedhudha waa'ee hurufa waa'ee aappii diin islaam aappoota garagaraa waan nu fayyada irraa baranna jedhee itti amanu hundumaayyuu waan ofii kiyyaatti fayyadamu kabeettu akkuma beettu kan beeyna akka baratuuf jechuudha kaayyoon kiyya inshaallah kanaaf kanumarraan ka'u ijoollee hedduu na gaafate karaa keessaatiin waa baay'ee na gaafatanii jiru jechuudha diin islaamii irraa jechuudha barachuu warri fedhii qabanii asumaan wanti jechuu barbaadu warroonni quraana hurufas ta'ii quraanas qara'uu barbaadan jechuudha koomentii jalannaa warreessa an isiniif kenna lakkoofsa kiyya waan ta'eef na dubbisanii barbaadna jedha yeroo na dubbisu ta'imtanii namni hurufa barachuu barbaadu quraana barachuu barbaadu darsii barachuu barbaadu aappii zuumii gabbuufadhu banadhu qopheeffadhu na dubbisee jechuudha amma galmeen eegalameera waan ta'eef an ustaazaa dubbisee ustaazii irra siin galchan jechuudha kanaaf warri nu barsiisisan ani isin barsiisuu hin danda'u sababni isaa akkasitti yeroo firii hin qabu waan ta'eef qajeelarra dhaabadhee hojii kiyya hojiin kun jedhee isin qaraasisuuf natti hin mijatu jechuudha kana waan ta'eef nama barsiisuu nan barbaada suu beeka jechuudha hammana hunda barattuudhaan illee hammana hunda beektuu miti hammana hunda nama baratee wanna jedheeru miti waan ta'eef ansi barattuma akka keessaniiti garuu bakka isin barattan isin keessa jechuudha kanaaf koomentii jedhan akka yeroo koomentii na barreessan gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattanii viidiyoo kiyya kan guyyaa 2 dura poostii godhe jira biyya akkamsaa viidiyoo yeroo dhumaatiifan poostii godhe yookiin ammoo gadhiisa jalatti dhaqaanaa barreessa viidiyoo jecha yookiin guyyaa 2 dura guyyaa 3 dura haa ta'u kan ani yeroo dhumaatiif poostii yookiin ammoo YouTube irratti fe'e jalannaa barreessa akka arguu danda'utti jechuudha kanaaf yoo godina jalaa fagaatee arguu hin danda'u waan ta'eef kan biraa jalaan kaayinaa akkasi gaafii keessan arguu hin danda'uun sinin jira koottaatii diin islaam baradhaa ol barachuu barbaadan karaan banaadha karaa hundaanii baradhaa yeroo keessanii fayyadaman sinin jira amma immoo waan adda qabadhee dhufee isinitti hima kitaaba yookiin ammoo aappii du'aayitii afaan oromoon afaan arabaan jechuudha isaan isin agarsiisaadha plaastorii keessa seenaa plaastorii keessa buufannaa hedduun keessan ni beektan jedhee yaada warri hin beekne jechuudha warra hin beeknee fi plaastorii keessa seenaa jira Husnul Muslim jenneetti barreessina Husnul Muslim afaan oromoo hedduu jira Husnul Muslimni hedduu jira fakkeenyaaf isa kanan fayyadamaa ture yeroo dheeraaf jechuudha kanan fayyadamaa ture amma immoo isa kana qaba jechuudha kanan baay'ee jaaladha jechuudha Husnul Muslim afaan oromoo askaar
kajedhuudha baay'ee bareedaadha baay'ee tokko jechuudha ammasumaan qajeela seenaa jechuudha inni afaanuma jira jalqaba irratti zikrii ganamaa jedha zikrii galgalaa irradha isinin mul'isa اللهم اجمعني وعائلتي beeksisa dhufee oggu beeksisni dhufee duubattee bitu jechuudha akkas jira afaan oromootiin afaan arabiitii warra arabii dandeessa arabiidhaani yeroo darbee aappii wayii keessatti kan sagaleedhaan dubbatu afaan arabaa ingilishii qaba hojjedhen ture warri beektan beektu أصبحنا وأصبح ملك لله أصبحنا وأصبح لله أصبحنا وأصبح لله والحمد لله لا إله إلا الله جنا أفانا رموتي نمو nuti bariisifannee mootummaanis kan rabbii ta'ee bullee faaruun kan rabbiitii dhugaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru inni tokkicha hiriyaa hin qabnedha jedha maashaallah baay'ee jaaladhe wallahi maashaallah tabaaraka rahiim askara ganamaan na dhufe duuba deebi'ee isinin jedha ayee kan ganamaa isinin mul'iseera kan galgala illee arabiin jira oromoffaan jira nuti galgaleessifannee mootummaanis kan rabbii ta'e galgalaa yaa rabbii alamaa kan ta'e yaa rabbi ani si kadha toltuu halkan kana keessa jiru banaa isiidha tumsa isiidha ifa isiidha barakaa isiidha qajeelummaa isiidha sin kadha sitti maganfadha hamtuu halkan tana keessa jirtu hamtuu isa booda jirurraa maashaallah tabaaraka rahiim isinin jira baay'ee bareedaadha akkasuma immoo asitti ammoo jumlaa ta'e yookiin bakka takkatti ganamaa fi galgala jedhu dhufee jira yeroo huccuu kaawwatanii yeroo uffataati ani viidiyoon dheeressuun jaladhu viidiyoo yoo dheeresse isin wanni jedha waan ta'eef namoonni uffisiisa maan jira du'aayii huccuu yeroo uffatan jechuudha الحمد لله الذي كحسن هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة ربي فسرت لربسو وعددي فمن زنجرة ربنا لسقرو قبي أفانا ربا يتبسون انتو فارون كالربي تي حجو كان أفسي تلافي همنا عن براتين ملتنا فكني ما شاء الله الله أكبر وقوه جوهرة وفتن كان جدام اللهم لك الحمد أنت خاستني عفوا أي ما شاء الله باي بريدانا يا ربي فأرون كيتي ستو إسانا أفسي تلتو إساتي في تلتو إني تلفميران سكالا حمد إساتي حمد إني تلفمير إرى ست مقام فدا ما شاء الله الله أكبر باية بريدة أكاتم بريفة مساعدو ججو يرو ودعة ودو ذكري يرو ودو تلك مرات بسم الله أزمانو جتشورا ورّي غريز ذكري رسينو بربادن نانقابا غريز ذكري جرسي يولن برسيساني ندبسا ذكري آفاني نفذدني نمني سنبرسيسو بربادن جتشورا ذكري ودو بودا كودا مودا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم دوغان غبرا من ربي توكوجا هريان قمني ملي أكا ينجر رغان بح محمد اسقربج إرقما ساتو رغان بح صلى الله عليه وسلم مسجد وكوزينان دعايرو مسجد ديماني يا ربي قلبي هي كيسا إفا قدي
arraba koo keessa ifa dhageettii koo keessa ifa argattuu koo keessa ifa yoo arabiffaan dubbisa irra maashaallah namatti tola yoo Allahu akbar baay'ee bareedaadha du'a yeroo masjida seenanidha hedduu namatti tola wallahi alhamdulillah ya rabbil ni'matil islam islaamni waa hunda qaba waa hunda wanti dhabe hin jiru jechuudha alhamdulillah diin al-islam waa hunda qaba maashaallah ذكري يرومنا بحني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله مقا ربيتين الرب راتر قدي توفتا فيهم نربي برام عليهن أركم ذكري يرومنا سينني مقا ربيتين سيني مقا ربيتين بحي ربي كينيا ردس إركن إركسي سلام تاجدا سلام تايرو من سيناني السلام عليكم يا أهل البيت نكسونا فقط الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت جلنا فقط الله أعلم نكسمايو من فنجاني وقو سيناني دعا يرو من فنجاني سيناني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مقا ربيتين من الخبث والخبائث ما جتولا مقا ربيتين يا ربي أن جارس جني في جارس جني إرى ستما كان فدها إفتا أنا تفكاتي إفا سنقال أنا فكاتي وانتي جرامو ربادمي كان جنة زينا جمال فنجاني الحمد لله يا رب إسلام تو دعائي من فنجاني تي بحني ميلا بتاتين بحني غفرانك أرارمكين يروح الربا يرفن الربا درجة يا ربي مكاكيتن جنان جهية كايات دي سنن الكاسا يو لبوك يفوتف إشي مرفدو يو إشي ديبفت إرغتف وان غربوتن كي غاري تكسوتون إشي تكسي دعائي يروح الربراكاني فارون كالربي إرغان وجيسي فايسين وجراجسيتي أني أرابيني لنا يالا غيرو إسيني فكيف تأوف ججوب ليانكو دبي فدر ديما دعائي روح الربا كيسا غرا كلاني دوغان غبرا من ربي توكوچا انجي فتا ملي حنجرو إني ربي سميدة جيوان جدو ساتي انجي فتا أرارا مالا وابايي غوا ما شاء الله دقيقة جوانا تدي متجرا يرو أذانا fakkinya dargaggoonni keenya dargaggoonni islaamaa mi'a keessantu azaanaa beeka azaana warri qaraatiin qaraana keessattu jechuudha waanuma yeroo jalqaba azaan mu'azzinni azaanu waanuma mu'azzinni jedhu jedha jenna jechuudha fakkinya baay'een keenya rakkoon keenya maalidha yeroo azaanni bahu rabbiin waa laafisu sagalee jiru hundaayyuu cufnee ofii keenya la cadhisnee الجنة لقيفتشو قمنا وان مؤذن جلو جتشو قمنا ربنا ولا فسنو هندان واقع جلشو أسمع الجنة وان مؤذن جلو جنة قارو حيا السلافي حيا الفلا رتقو فلا حول ولا قوة إلا بالله جدا توفتا فيه ربي برمله نرقم يفهمتي ربنا واقع جلشو إن شاء الله هو رمل كاران هاقولو كان صلاة سجرة صلاة بودا دعائي قد مسجرة قرآن دقيقة قلنا الدمارة يرو ركو يرو جنقلي يرو ركنا اللي فرمان نجرى ربي برا إنا لله
وإنا إليه راجعون. yeroo du'aayii nama rakkoon isa mudate nam tokko fakkeenyaaf musliima ta'ee ugguu namni isarraa du'e jalqaba du'a nama ugguu dhaga'e musliima yoo ta'e namni du'e suni wan ani badee ani cabee jennee jaan kaasuun ta'an inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jedha jechuudha. nuti kan rabbiiti nuti gara isaa deebi'uudhaas rabbii rakkoo kiyya keessatti na mindeessi kan isa caalu bakka naaf buusi yaa rabbi. nama sabbaru naa taasisu as keessa amma waa baay'ee jira irra deemtanii isin jechuudha. isa gadi deemaati wanni jedha waan nama daa'ima dhalateef ittiin eebbisanidha. waan siif kenne keessa rabbiin barakaa siif haa kaa'u isa siif kenne kana galateeffadhu. maashaallah waa baay'ee jira irra deema laala. dhukkubsata laabisa xuxuuran inshaallah laabisa xuxuuran inshaallah homaa miti yoo rabbiin fedhe qulqulleessituudha. maaliif dhibee kanarraa dhibeen kuni kasi qulqulleessuudha kan jibbuu dilii badii kan kasi dhiisi irraa si dhiquudha inshaallah. dhibee namni yoo tokko dhukkubsate jedhe irra yoo obse mindaa qaba jechuudha. rabbi warra irraa nama godhu nama obse sadarkaa dhukkubsata gaafachuu nama duuti itti dhufee baay'ee jira maashaallah. du'a janaazaa du'aayi yeroo ija du'aa gadi qabanii jedhamu. Mema kana faamee kennatu beeka yaa rabbi nu sattaari baradhaa wallahi yaa barannu. du'aayi yeroo janaazaa irratti salaatamu kana faamee kenna beeka. yeroo baay'ee ani jechuudha janaazaa irratti salaata hin beeku. maaliif irra salaanni janaazaa dafee salaatama waan ta'eef hafazuu qabda waan jedhamu san jechuudha. kanaaf hafazuu qabna bakka kana jechuudha. sirriitti hafazaan isiniin jedha. dirqama bakka kana bakka salaata janaazaa kana fa barachuun jechuudha. gatiin qabu jedhiste dhaabachuun jechuudha. salawaata buusu jira. nama du'esanii araarama kadhachuu jira. waa baay'ee jira. yeroo san daqiiqaa san keessatti daftee wanta fayyadamtu jira jechuudha kalaama rabbii irra. yeroo roobaa jira. du'aa yeroo roobaa waa baay'ee jira. soomaa fi baatii yeroo ramadaanaa jechuudha. nyaataa fi dhugaatii maashaallah waa baay'ee jira alhamdulillah yaa rabbi. yeroo haxxishoo jedhan ni beektu jedhee yaada. fuudha yeroo fuudha maaltu jedhamu qaba. du'aayi nama fuudhee godhamu بارك الله عليكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. دعائي حال أماناتي والقنمون درا قدمو. بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان جاتشوك أبداني ورد الرقيسيني عريفة شو سنتاني jalqabarratti kana jechuu qabdan. sababni isaas yoo rabbiin fedhee guyyaa san garaa haadhaa keessa ilmoo nafte shayxaanarraa bilisa taate jedhanii ulamoonni akka baranitti jechuudha. sababa kanaaf atiin dubartiillee isa yaadachiisuu qabda. atiin dhiirallee yaadattee jechuu qabda. haadha manaa kan kee waliin quunnamtii saalaa gochuun dura jechuudha. bismillah allahumma janniba shayxaana وجنب الشيطان ما رزقتنا. إفهمتي؟ كان عندي سنين جدا إملا
ذكري يرو إيمالا ديما اللي جرتي حجي في أمرة كان لسر برجو قلتني سبب نساس oduu arkaana umraa hin beekin umraa deemuun faayidaan qabu waan ta'eef dura barachuu qabna. Isin baradhaatii warra keessan ka biyyarraa umraa dhufullee barsiisuu qabdan. Arkaana yaajjeesuu hin beekin deemuun faayidaan qabu waan tokko jechuudha. Kan biroos jira jedha. Kan biraa dabalataan illee jira zikiroonni garagaraa jechuudha. Maashaallah tabarakallah ananatti tolee jira jaaladhee jira baay'ee tokko. Nattolee jira appichi kuni hedduu waa baay'ee jira seenaa gadi buufadhaa irraa baradhaa itti fayyadamaa afaan oromoon jira baay'ee bareedaadha kanan isinin jira viidiyoo nadhaaf jedhe kanuma fakkaata hedduu dheeratee jira suutaadhaa dhaggeeffadhaa waan isiniif fayyaduudha gadi buufadhaa itti fayyadamaa yuutuubii kiyyallee sabskraabii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaan isinin jira waliifis sheerii godhaa irraa baradhaa wal jajjabeessaa wal malee waan qabnu waluma qabnaan isin jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.